برو موتو ما نركا ربيتي لغة أمر أبوي برو مالف جرى ولت في النجار رمضان فارا جرى رمضان ها ولت نجاتها تبيجرا لكو بيجرا لكو بيجرا وان قانونية بيرا أبتشو قم ها بيك أوسطة كده بس إيه تتني ما مالي في أنو يوصل ما يو أكيد من هيدا سنة سيني حميد أموي مالك أباسي أدبي أدبامي ها من الأكيد ساتاو في متيجة حركنا نرد لقي بوري كبيرة دلقا يو كانت ديفم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته lagi foto kenya kan dawata jirtanu mucaan tokko folosicha kana bira dhaqitan yaa igadaatiif tolaa kana argeelleen beeku dhagahitan akka oromummaatiif akka lamummaatiif akka biyya hambaa jirru tokkummaa itti yaadeeti dhufee tayyaa ijaraa ilaalaa eessa jirtaan hin fuudhaa naan jennaan ani immoo har'a keessummaa tokko mana na dhufee jira biiroo hin dhanne mana tiyyan jira kalaas mana keetti na eeginan dhufaa naan jedhe mee maal jettanii kaa innis immoo laalaaka oromummaadhaaf lamummaadhaaf tokkummaadhaaf yaaduudha je'eetiyyi hattaa jechuudha kan jara hin beenne nakkenni haasaa jaraa kaan akkenni fuudhee yedduu lamaanitti ilaala naan jedhe na dhufaaraa ani immoo kottu manatti seegaa hadha nasiiba qabda keessumaa natti dhufee naan mana jira dawaama hadha biiroo hin nanne ani mana jira garuu kamaanni inni hadhufu mee waa inni jecha inni jedhuun irraa baasa je'eetan eegaara laakiin immoo dubbiin kun tolaan hin dhageenye tolaanis hin dhageenye laakiin maanni gama sababa biyya hambaa keessa jirruu fi nuti oromoo walloluun hin ta'u jechuudhaan dhufuudhaan waan kun nin dhufanaan je'ee anis immoo eda tolaa bira dhaqee tolaa barsiiseen jira ammas immoo inni immoo nin dhufa jedhee ramadana ji'a ramadaanaa dhufaaraa amma immoo mucaan kunis dhufeen yedduu lamaan jira ilaala je'ee manatti na dhufaa jira mee haa dhufu hinuman ilaala obboleeyyan keenya naa galatoomaati assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh siniin jedha amma na dhageeffadhaa obboleessan keenya na dhageeffataa jirtanuu dhiifama isin gaafadhaa yedduudhaan immoo kaameeraa kana illee jala deemu waan deemuu fi hin qabu yeroo hin qabu laakiin immoo saabinni inni hadha dhufaaru jeetan isinis daawwadhaa jedheetan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh bismillaahi irrahmaani irrahiim ويل لكل همذة الهمذة الذي جمع مالا وعدده أيحسب أن ماله أكلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة صدق الله العظيم وأولاد الدار الفقادة سيني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كم نجا فيادا كم جرتا الحمد لله كم يوم نجا يتي إن شاء كم دلقان نجا بريد رومانجا والله دم نصيبك عبد إلى لي كليسة دوام نين كبابته الرمو كسمان تكون فيننا كلا دعاء ويقولي نما ويتوجمو أكتر لكوستين نانكلاسي dua mau goni mana dua goni kalau rabu mangkal nemo kalau sakiti mana nolih ada dawam nanne biro nanne ada saling berwae gada TV tola lagi akam itu bisa lala je teman bas sang kanan le warti dia yang kabnu ya leti sana sarga cuda yalle bas wad bumusanna kumoro mumat yani sani nis wal gainati miti bumusan arke nin bisa lala je yani segera kayak ufudan bigala tomi sinjad anis anis immo ida tola kana bira daketan biro dagalaatti gored yeddu lamaan keessan aasaa kana ni ilaalla ji'a ramadaanaa dhufaara mucaan kun isidhaa taa'uun hin ta'u nuti oromummaa waliin qabna obboleessummaa waliin qabna lammii tokko je'eetanan namni lama dhufee nanan kalaas miidhaqeen tolaan mari'adhee tolaan haasa'ee keetan isinii deebisaa hin je'en akkuma kan kee kana namni lama kaleessa dhufe atis immoo
galatoomii kayrii nama kayrii yaadu rabbiin si haa taasisu. Ijoollee kee irrattis jaartii keessatti irratti rabbiin umurii si haa dheeressu. Maatii immoo deemaan jirtu si argaas hin jiru. Hojii mashkuulana godhe ilaal dhiyoo tana jiruu biyya ormaa tana ni beektaami. Bassanumaatu garan sara keetti dhufuu hin dhaqqabne. Bas yaadumatti hin jira. Jiruma biyya ormaa tana gaa ni beekta ganama baanaa galgala galla. Waanuma kana tursiiseen basaarra yeroo hin qabullee ofirraa wareega godheetu gara kan kee dhufuu danda'e. Galatoom. Mee dubbisan akkamitti mucaa kana dabarsanii kan nutiin kun Oromoodha qaama tokko. An maaliif galatoomi maaliif ani duraanuu tolaan na dhufe tolaan na dhufe akka qaama seeraatti natti dhufe naan maalii hin jeen manguddoot waliin haasa'ati manguddootti madhuuti. Manguddoo gidduu lamaan keessan ilaalee waan manguddoon dadhabdeen ani immoo sibiran jiraan jedheen. Tolaan immoo an tolaadhaaf isin haasa'u gadaaf isin haasa'u namni hammaama keessatti hidhamee achitti bishaan itti nammee qaamti caccabee ilma Oromooti. Maal amma sababni gadaan amma hidhamuun maal ilaalchisa? Insha Allahu ta'ala biizinillah hidhaa olaanaatti insha Allah ninjira kan jedhe ana jedhe rabbii malee jiru rabbii gaditti immoo ani ol dabarsuun waan natti fakkaatu miti. Yaani isa ol dabarsee hoggan jedhe yaadiin hin qabaa yaaliin hin qabaa ati immoo akka Oromummaatiin dhufuudhaafis galatoomii amma immoo ani immoo maalan siin jedha atis galatoomii tolaa kana ede ittime kalaas borii yoo uummanni sun na dhufe siifan bilbilan jeeni har'a immoo biiroon nanni utuu dhaqanii naa bilbilaniiru. Naan bilbiladha immoo ganda keenya kana tokkoyyee namni tokkoyyee dhukkubsate mataan isaa akka mataan wereeruu wayi ta'e kalaasii nam bilbilanii si finnaan an jedhan na fidanii wagga jedhan kalaas ayatuma rabbii ka namni beettee kanatti amanee jedhe badee hin baduu sheexanii tokko hin rukuttu sheexanii tokko hin argu nadhiifa kunoo imaana jechuudha kun nama harka jiraachuun imaana maaliif ayata rabbii ni qaraane asumaan keessaa kutte fayye jedhe kalaas asumaan dhiqatee keessa laata eegale kana keessa kaan immoo achitti du'aayii godhaa oollee mana oolee jechuufanii jedhe galatoomii nasiibuu atumtiyyuu dhufuun waan abiiroon jirre dhufte har'a maal ilaalchise dubbiin jedhanii dhuma insha Allahu ta'ala galatoomii siin jedha. Akkasii waa'ee saniitu bas na dhagamteetuman rakkoo jara kanaan jiraa miti laallee furuu wayya. Insha Allah. Oromoodha nuti qaama tokko. Insha Allah. Isaa kanaan beekaa amti jara lachanuun beeku. Waan deemaa jiru dhageetiin jira. Ayyoo. Kanaafuu boombiiroo dhaquun jirtu biiroo. Injiro tuna telefoona manatti ni sebe. Erfasiin dura biiroo masa dhufa jeen biiroo deeme biiroon jirtu. Telefoona si dhoowwinan atu maashaallah kunoo qaisima wayina bira jira manan jira naan jetteemi. Akkasirraan dhufuu dandeenya. Galatoom insha Allah ta'ala ni dhuma. Magaata akkasiiti. Waa'een jara kana nullee mashkuula gootee jirti. Yaani isaan kan hojjetutti nu wareersitee jirti. Na'am. Jarri kun atis ol dabarsitee hin kennin. Nama meeqa waa'ee kanaati cinqamu jira. Abshir insha Allah. Gurbaan amma kiyyaan kunis darbamaan kun. Tola gadaan. Gadaan sun. Gocha inni hojjete kun. Sana maanuma argaarraa maal ta'e? Argaa jirra. Hin argaa. Kun akkasitti hidhame maama keessatti. Tolaan. Tolaan kun. Maariyo. Akkasitti hidhame ulelleen cafaqame. Insha Allah ta'ala maaliga. Akkasitti caqamee miti. Nama meeqa jedhu lamaan jiraatti cannaqamee haayii ta'e namni amma jara lachanti kollolle malee ummanni jara sa kollolle jara lachan dhiisii ummanni mataa wareeree raafamee akkam goonaa je'ee jira namni. Laakiin insha Allah ta'ala diini ramadana dhufaaru kunis ji'a khayriiti. insha Allah ta'ala jar hariyyuu amma kalaas walitti ni dhorkinaa bi'izinillah nuti ammaanni maal jenanaan oo dhageesse shiftaatti biteeti astaghfirullah alazim shiftaa itti biteeti shiftaatti bitee maallaqaan itti bitee
gadaa qabsiisee jedhan. Ani immoo walaa shiftaa walaa maali atis ana beektu maanni an alhamdulillahi rabbil alamin maallaqa irraa hin dalagu ani ergan uummata kanatti seenee ture dhageessa waraqaa hin qaba kun raqama askaraati dhageessa haa askarii jedhu maalika anoo an maallaqaan isin nama deemu miti maal jedhanii ammas dheengadda kan hin dhaqee qabe maallaqaan itti bitee qabsiise shiftaa jedhaniiti kalaase akka jedhanii uummanni akka jedhe maalan siima gadaatti hoggan asii jedhe tolaatti hoggan asii biiroo keetti deemaa dhaqee itti goree inni faraana eegee waa'ee dhuma ittiin baasuu kana ittiin haasa'u maal jedhe gadaan tolaan uummanninis maallaqaa fi maallaqaan bite jedhani ani immoo yuusumaayyuu kaa jararraa jara gadaarraa dhageetii isa namni akka haasa'u dhageetii maallaqa narra barbaachaa natti dhufaaramoo jeetanan haasa'eesi eegaaraayyuu astaghfirullah jedhe maallaqa maallanni dhaggeeffadhu dalagadhu halaala nu waan maallaqa namaan nuu kennaa jennus hin qabnu rizqii rabbiin nuu kenne isa kanaa kenna rizqii naa sii kenne sii kenna maaliif labzii arraba keenya irraa baatu yoo khayrii dalaganne rabbiinis wama nuu dalaganne nuu kataba amma maanni waan dalagatte amma fakkeenya waan dalagatte kan achi kee jette kan yeroo dhukkubsatte yeroo fayyaatti fayyaa dhabdee nyaatta miti itti haajaa baata dhugaa amma nusoo yoo arraba keenya irraa khayrii dalaganneetiyyi khayrii dalagannee haqaan deemneyyi rabbiinoo wama nuu dalaganne nuu kennaa jechuudha laakiinoo maallanni nu garan galchu insha Allah ta'ala nuti maallanni nun dhalle nuti maallaqa dhalle malee dalagannee nyaanna alhamdulillah rabbiin fayyaa nuu kenneen rabbiin fayyaa nuu hadiisu atis immoo galatoomi ilmoo kee irratti jaartii kee irratti rabbiin umurii si haa dheeressu ilmoon kee hamzaan sun guddatee mi alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin siifa guddisu atis yaada yaadde kanaa ol rabbiin iyyaa keessi haa gootu kanan siin jedha maalika jarri mana ammoo mana jirtu dabbaa gaadaa wayin guuta ittee baate egaa bunuma wayiillee si dhaabutti shaayetti dhaabu aadi rakkoon qabu an dubbuma kanaan na yaachisee bas waan kana mee dhaqeetiin isaa wajjaa mucaa kanaas dabarsee akkatiin kennineef waa'uma kanaatu na cinqensee dhufe malee galatoomi rakkoon qabu waa'ee bunaati isaa amma aadidha galatoomi hulaa hojillee har'a osumaan muree karatti aadi waan kana dhaqee tuma akka inni mucaa kana ol kennee diinatti waliin kenninu nuti laa hin kenninu galatoomi keessa jirra waan ta'eef naam nuti oromoo qaama tokko naam tanaaf diinatti waliin kenninu ta'etuutu hara kana fidi jara kana jiddu galatoomiin siin jedha amma maanni galatoomii ammas immoo akkuma hankee kana amma ati cinqam inna jara gollole malee nuti hedduu lamaan jaraatti wareeree jiraa jette maaliif anoo amma wagga amma gadaan hin gadda hidhamee dhaqee gadaa fuudhee hidhee jedhu maaliifan dhaqee gadaa fuudhiyan qaamti tolaa tokko hin jiru maaliif an tolaadhaaf hin jenne isaafis hin jenne yoo amma tola gadaa kana kalaal manguddoon wanni manguddoon itti lattee dubbatte hin jiru inni tolaan dubbaan bambarin jire iyyeettiidha isa birattuu sittan hima manguddoo nama lamatti yaamee itti bilbile itti bilbilaannu manguddoon feenuu jen yaani akka nama harkaan baawachuudha harkaadhaan wal eeggatu jechuudha maalika akkanattoo wanni inni dhufu mushaakilaatu uumama malee rakkumaan idaamaa deema hawaasni immoo kana warri waan kana jidduutti rakkataa jiru amma isaanirra hawaasni hedduu rakkachaa jira hedduu rakkachaa jira maaliif wanni kun warra as jiru warra qaaman as jiru miti warra fagoo jiru yaachisaa jirti dhugaa keeti wanni kun atattamatti formaan itti kennamuu qabu insha Allahu ta'ala maaliif ke maaliin tu qaaman jiru qaaman jirraa bar na'am bira jirra qaama waan kana amma dhaluu jirraa miree na'am uummanni hawaasni Oromoo bal'aan waan kana yaadaa jira. Egaa iddoo lamaan jiraatti maal? Rakkoo uumutti kana yaadaa jiran. Kanaafuu rakkoo kana karaa nagaatiin rabbi hajjuu haa fixu. Insha Allahu ta'ala. Takkasiiti wanni godhuu qabnu as ilaalteetuma amma mucaa kana diinatti dabarsite. Laa
Ani immoo maanni amma yoon naqee haasaa tolaa kanaaf kagadaa kana naa kennaa yoon jee maal ilaalchisa? Nama maallaqa itti fuudhee baasee ka'ee maallaqa nyaatee na fakkeessa. Yoon naqee uummata keenya kana gaafadhe. Namni biraa dhufeeti dubbii kana ni fuudha. Ani immoo maalan jedhe hogganni fuudhu kana namni kun amanamaadha. Bira jiraadheen waliin fixeedheen waliin yoon fuudhee dubbii sana ilaalle gaariidha. Awwala immoo dura muqaddam jedhee hoon akkasii dura dhaqee seenee maalitti fudhatamannee maallaqaa fi naan jedhu. Uummanni saba keenya hin taane uummanni kun saba keenya hin taane biyya ormaa jirra moo akkam? Dura manguddoo amma iftaan ni dhufti. Kalaas borii guyyaa sadii wayii boritti iftaan ittiin dhufan. Kalaas siifan bilbila gaafa manguddoon dhuftee fuutuu siifan bilbila atis insha Allahu khayriin siyaa barbaadu waliin gatteessanii asitti bira jiraattee waan kana galmaan geenye ji'a Ramadaanaa kana hoo innis mana isaa jaartii isaa ijoollee isaa biratti soome tolaanis immoo nu dhiisi waa tokko jennee waan qabnu immoo tolaa hoo mustashfaa deemaa jira tolaan immoo caccabee jira. Dhukkubee jira. Maaliif isa immoo waan qabnu niyyi bira dhaabbachuu qabna. Tolaan immoo deebii quubsaa tokko deebise eda sittanima. Maaliif anuyyuu silumaayyuu dhaqee mana hidhaa sana seenee hamiidhamee maallaqa baasee addabamee mana hidhaa keessa taa'uu fi mitii jedhe. Har'a kana narra dalage borii kabira dalagaa yookaanatti dhiifame of abaruudhaafan ergee qabsiise malee ani waa miidhaa wayitiin erginee hin qabsiifnee naan jedhe. Anis immoo kan hin naqee qabeef yoo maanni namni kun yoo mana biiroo kanatti biiroo qismitti dhaqee hidhame of bara maaliif of bara jedhe. Badii sanarraa dhaabbata. Maaliif mootummaatti adeemanii seeratti adeemanii barachuun gaariidha. Atis galatoomii insha Allahu ta'ala yoo rabbiin jedhe atis numaa waliin jirta. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleessan keenya daawwattoota keenya dhaggeeffataa jirtanitti mucaan kun haasaa lamaan jiraan hin fixa jechuudhaan dhagahee na dhufe na mari'achuudhaanis haa galatoomu jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.